malakuna to asufe badalo ninga abisu inuma rafe malaya lammi tokkuma dabu namarra abisu allayana layuma maltu wallaya anuru fajadai alagana laguma maltu alaga adam firajadei oporta ormina batu yo abano fi batate male roro ormarra dufte roro dinarra dufte maltu namado o abado wata male malo biya orma adakun naman ibu galun naman ibay biya ofi yagati sa garbo adun naman argu jaran chamsa dufta mo birra ayasa wilenko saya nobori chamsa sinufno birra chamsa sinufno birra kinufnu kalo nutti bitani kalo nutti bitani furdan nanalbe dan nu fitani malo jabilo tako ya jabilo ta oda jala kan namanya tunu kessa jira jabilo tako ya jabilo ta oda jala kan namanya tunu kessa jira amalo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بهادي هكابا كبتتني سجنتا يوتيوب كيا channel يوتيوب كيا جكسا جرتن بكم جرتني سلاما نكيا كأون الرامد سين هذا كبو سين جدا أكم نافجرتن نجا نافجرتني جدا بلسما جدا جمتشو برا ملكي ربي نوف حاجو جتشا كمان ماني جما دامسا كياتي دبيا دامسا تك دامسا ججبا أمة أورمو غوتو إلالتو أكسومس دامسا باي توكو كيرو أورمو بر إلالتو لما فادا صدفا رتلي موتيو دامسا ورانا بلسوما أورمو إلالتو قابا جيچودا سغانتان كيا كارا دامسا كان سدن رتي جيچودا damsa kana muuziqaa ce'umsaa kanaan itti dabra jechuudha. Masangamala fambatu talba faca fakatati okodue tokunta walgagala fakatati emule agarbachisa wano fimaltu kadisa masangamala fambatu talba faca fakatati Kokunyate tokunta walgagala fakatati emule agarbachisa wano fimaltu kadisa kanakadita fi chalesa manama kero jabesa odu soba malif odesa sabab kuluma uresa emule agarbachisa biya ofi maltu kadisa kanakadita fi chalesa manama kero jabesa odu dara malif odesa sabab kuluma uresa emule agarbachisa oromia maltu kadisa. Okay.
Oromiyaa maaltu gadhiisa jedhee Hacaaluun artist Hacaaluu Hundeessaa gooticha Oromoo akkasuma dhugaadha Oromiyaa gad dhiisuu hin barbaadu uummanni Oromoo jechuudha. Maaliif kanaaf waggaa 60 keessatti uummaan Oromoo miliyoonaan cafamteetiin dhumaa turte jechuudha. Haga har'aa dhumaa jirti jechuudha. Kanumatti aansuun gara dhaamsa kiyyaatti deebi'a. Dhaamsi kiyyaa yeroo awwalaa irraa eegalu uummata Oromoo maraaf jechuudha. Uummanni Oromoo ammallee rafaati jira. Diinni isaaf rafaan jiru. Kallattii maraan diinni uummata Oromoo irratti duuluu hin dhiifne. Diinni kun uummata Oromoo irratti duulaa ka jiru kallattii maraan. Abiy Ahmed naannoo Oromiyaa bulchuu waan dadhabeef, naannoo Oromiyaa humnaan uf jalatti dhiitee bulchuu waan dadhabeef, kallattii waraanaatiin waan dadhabaa jiruuf, aangoon isaa kuftee waan jirtuuf, mootummaa kufe waan ta'eef, akka kufe waan uf argeef, post commando waraana labsee qonnaan bulaa mana keessa deemee ganda keessaa abbootii ilmaanii humnaan guuree gara dirree waraanaatitti ergaa jira jechuudha. Kanaaf ummanni guutuun guututti bahee falmachuu qaba. Tokkoffaa kana falmachuu qaba, balaaleffachuu qaba. Rukutama xiyyaara yookaan diroonii naannoo Walloo irratti geggeeffame ummanni Oromoo bakka jiru maraa balaaleffachuu qaba, mormachuu qaballee jechuudha. Maaliif bakka sanitti kadhumu ummata Oromoo Walloo ummata nagayaa kaachi jiru malee waraana gonkumaayyuu waraana TDF fi OLF yookaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo fixuu hin danda'u jechuudha. Xiyyaarri Abiyyi gonkuma fixuu hin danda'u. Ufirrallee dhoorgee deebisuu hin dandayu. Waraanni kaayyoo baheef qaba, kaayyoo lolaa fi jiruuf qaba. Gonkumaayyuu hin danda'u jechuudha. Uummata nagayaa garuu miidhaa irraan gayuu dhibbaan dhibbatti ni danda'a. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru mara hiriira deeggarsaa inni yaamate dhiisee mormii yookaan immoo tuyyuu falmii humnaan qabanii gara dirree lolaatitti ummata geessu, akkasumas immoo tuyyuu ijoollee umriin isaanii daa'imaa fuudhanii humnaan gara waraanaa ergu, ammallee immoo tuyyuu aangoo gadi dhiisuu isaa kana guutuun guututti ummanni gadi bahee itti himuu qaba jechuudha. Akka aangoo gadi dhiisu ummanni guutuun guututti ifaan ifatti beekee Abiyyi mootummaa biyya san bulchuu hin dandeenye tahuu ifaan ifatti labsuu fi qaba jechuudha ummanni Oromoo. Maaliif ofii isaatii lubbuu isaa baraaruuf jecha ummata Oromoo miliyoonaan fixuu barbaada waan ta'eef hiriira kana irratti ummata Oromoo fixuu barbaada. Yoo mormiin kadhageessifamu taate qeerroo fi qarree ummata Oromoo haadholii fi abbootii boochisuu barbaada jechuudha. Kanaaf hiriirri deeggarsaa kan yaamamu yeroo ammaa kanatti guutuun guututti hin barbaachisu. Guyyaa san guutumatti sila silent protesting yoo sila godhan baay'ee bareeda. Hiriira waamameef namni martuuyyuu balbala cufatee yoo sila rafe baay'ee bareeda jechuudha guyyaa sanitti. Maaliif deeggarsi uummanni Oromoo mootummaa biltsiginnaatiif godhu hin jiru. Uummanni Oromoo mootummaa biltsiginnaa deeggaru hin jiru jechuudha. Guutuun guututti hin deeggaramu mootummaan kun. Mootummaa buqqa'ee kufee darbamaa jiru waan ta'eef mootummaa deeggaramuu miti. Mootummaa balaaleffatamuudha jechuudha. Isa balaaleffachuuf uummanni bahuun mirga qaba. Mirga guutuu qaba. Qeerroo fi qarreen Oromootis isa balaaleffachuu, sabaaf sablammoonni Itoophiyaatis isa balaaleffachuu mirga guutuu qaban.
shaggariitti ushaniin bitata ushantamaan bita gariini yaa alaamaa qawwee taa'an tola labaniini yaa maarree yoo du'e jabaan gaafa amboo keessaa lolaa ata shaggar ga'ee mataani abbaanis yoo kanumatti aansuni dhaamsi ani qeerroo oromootiif qabu jechuudha. Qeerroon oromoo yeroo ammaa kanatti qabsoon qeerroon oromoo itti qabsaa'ee harka qullaa dhakaa darbatee risaasa wayyaaneetii fi risaasa bilxiginnaatiin nyaatamaa ture har'a gahee haga har'aa nyaatamaa jiru jechuudha. Hin gaya hiriirri illee yeroo ammaa kanatti hin barbaachisu. Hiriirri alaamaa qaba. Yeroo itti warra mana hidhaa jiru gadi baasanii uummata fixaa jiranitti hiriira deeggarsaa jedhanii waamanii bakka tokkotti fixanii taaziyaa naannoo biraa jiru san gara naannoo Oromiyaatitti jijjiiruuf yeroo itti waaman kanatti hiriirri uummata Oromootti irrallee hin barbaachisu. Qeerroon Oromoo yeroo kanatti of eeggannoo gochuu qaba. Warri qabsoof umriin isaanii gahe gara waraana bilisummaatti makamanii qabsoo afaan qawwee gaggeessuu qaban malee yeroo itti hidhatanii hidhannoo lolanii malee yeroo itti dhakaa darbatanii harka qullaa itti dhuman sanii dabartee jirti sun. Qeerroon yeroo ammaa falmii kallattii waboon itti jiru kanaan wabotti makamee qabsoo itti geggeessu malee yeroo itti hiriira bahee harka qullaa itti dhumuu miti uummanni Oromoo yeroo ammaa kana jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana waboo faana hiriiruun waboo deeggaruun deeggarsa yeroo ammaa kana waboo deeggartan jedhaniitiin qeerroo tokko tokkoon keessaa fuudhanii itti balleessaa jiran kana ifaan ifatti deeggarsaan deeggaree namni tokko yoo kadu'u taate galata qaba uummata Oromootti irraa jechuudha. Deeggaraniitiin qajeelatti jechuudha. Hidhamtus hidhamu ajjeefamtus ajjeefamuun baay'ee bareeda. Immoo hiriira biltsiginnaa deeggare jettee baatee illee mormii irratti illee yoo kaduute taate kanaafuyyuu qabsoon amma deeggaramu qabsoo guddaan inni ammaan tana deeggaramu warra bosona keessaa bahee ifaan ifatti waraana biltsiginnaa yeroo ammaa kana ummata duguggaa ummata sabaaf sablammoota biyyattii saniitii fi ummata Oromooti irratti raawwataa jiru kana ifaan ifatti warra mormetuyyuu mormii qabsoo ummata Oromoo fuula duratti siisa malee warri amma gadi bahee uffata biltsiginnaa diratee maal jedhee olii gadi deemu ummata Oromoo bakka hin bu'u jechuudha guutuun guututti. Dhaamsi kiyya inni sadaffaan immootiyyuu waraana bilisummaa ummata Oromootiif. Uummanni keenya bara dheeraa sobamee ture, bara dheeraa ammallee immootiyyuu obsaan bilisummaa eeggataa ture. Bilisoomni jennee uummanni Oromoo bahaadhi hakaabaa kibba bakkuma jirutti ka ala jirus ka biyya jirus gammachuu guddaadhaan mootummaa hattuu kana simatee ture. Bara 1991 akkasumatti uummanni keenya dararaa guddaa keessa ture jechuudha. Dararaa guddaa booda mootiyyuu hin bilisoomna jedhanii qeerroo fi qarree hisaaba hin qabne abbootii haadholii hisaaba hin qabne itti wareeganii turan. Haga har'aatti jechuudha itti wareegaa jira uummanni Oromoo. Kanaaf lama akkan sobamne lama ta sobamne ta ammaa tana biltsiginnaa uummanni keenya sobamee jira guutuun guututti. Ta duraan tarte new generation kanarratti jechuudha. New generation kanarratti generation yeroo ammaa kanarratti jechuudha. Uummanni keenya takka sobamee jira. Takkattiin sobame sun Abiy Ahmad
odoo sabboontonni Oromoo shakkii irraa qaban faarsinee mootummaa Oromooti jennee sobamnee turre. Yeroo ammaa kana hoo inni guddaan ka amma itti deemnu mootummaan kun kufee jira. Mootummaan kun kufee jira. Mootummaan kun eega kufeen booda hoo ummanni Oromoo maal gochuu qaba? Masaara mootummaa kana eenyutu seenuu qaba? Akkamiin ummanni Oromoo kun kallattii kamiin masaara mootummaa kana 4 kiiloo tan akkamiin ummanni Oromoo dhuunfachuu qaba jedhee ummanni Oromoo ammallee irratti mari'ataa jiru. Irratti mari'achuu qabna. Finfinneen handhuurateenna eega Rabbi nuuf kenne handhuurateenna taate namni biraa dhufee ammallee irratti nu bulchuu hin qabu. Abadan. Dhufanii aangoo ummata Oromootii fi kennuu irra ummanni Oromoo saba biraatiif aangoo qooduutu irra barbaachisa. Gubbaa taa'ee jechuudha. Akkuma duraan OPDO'n paartii biraa jalatti bulaa turte santi ammallee paartii biraa jalatti buluu osoo hin taane paartiileen biraa ummata Oromoo jalatti buluu qaba ammaan booda jechuudha. Kanaaf TDF yoo ka dhufu taate guutuu biyyattii sanii bulchuuf dhufu malee saba isaa qofa bilisoomsuuf tana hin sobamina. Waraana bilisummaa Oromoollee tana sobamuu hin qabu jechuudha. Sobamuu hin qabu ummanni Oromoollee. Ummanni Oromoollee sobamuu hin qabu, waraana bilisummaa Oromoollee sobamuu hin qabu jechuudha. Finfinnee irratti abbaa ka tahuu qabu ummata Oromooti. Finfinnee to'achuu ka qabullee yeroo ammaa kanatti hatattamaan Finfinnee to'achuu ka qabullee waraana bilisummaa Oromooti. Waraana ummata Oromootiin hoogganamutu magaalattii san to'achuu qaba, biyyattii sanillee mootiyyuu tasgabbeessuu qaba jechuudha. Kanaaf warra kanaanis waliigalle jennee waraanni kun lamaan waliigalle jedhanii irratti laaluu odoo hin taane ijji gamnaa dura bootte akkuma jedhan san osoo beekuu huuba wajjin akkuma sareen jette jedhan san wanna keessa dabarre wanna yeroo isaanii sanitti isaanillee nu godhaa turan yaadataa jechuudha. Kanaaf yoo aangoo qoodamuulleen ka barbaachisu taate aangoo qoodamuun dirqama. Warri kunillee qabsaaheetti dhufe. Warri kunis qabsaahee saba isaanii itti wareegamanii qabsoo tana mootummaan kun kufaa jira jechuudha. Ummanni Oromollee qabsooytota hisaaba hin qabne kumaatamaan itti wareegee haadholiif abbootiin itti wareegamanii qabsooytonni hedduu karatti kufanii beelaa fi dheebuun gaara keessatti miidhamaniiti qabsooytonni tuni qabsoo kana imala gara Finfinneetti godhaa jiran jechuudha. Kanaaf hatattamatti jechuudha ummanni Oromoo sagantaan marii ummata Oromoo kophatti barbaachisaadha. Maaliif eenyu bakka san seenu akka qabu. Waraanni kun odoo waraanni biraa naannoo san hin dhiyaanne waraanni bilisummaa Oromoo jechuudha. Hatattamatti Finfinnee to'atee eega Finfinnee to'ateen booda mootiyyuu sagantaa hooggansaa qopheeffachuu barbaachisaadha. Akka yeroo Leencoo Lataa biyya godheessan akka hin taane amma achi jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo qophaayaa ta'uu qaba. Ummanni Oromoo guutuutti qophaayaa ta'uu qaba. Hin dammaqne ammallee saba xixiqqoo hisaaba hin qabnetu ummata keenya keessa taa'ee ummata keenya arrabsaa jira. Ummanni Oromoo biyya bulchuu hin dandeettu, ummanni Oromoo waliigaluu hin dandeettu jedhanii ummata keenya qeeqaa jiran yeroo ammaa kana keessattuu jechuudha. Maaliif sabni xiqqaan qabsoo Oromootirraan tarkaanfatee as dhufee
aangoo nuu haa qooduu hin barbaachisu amma achi jechuudha Finfinnee irratti. Finfinnee irratti abbaa ka ta'uu qabu ummata Oromooti. Yeroo ammaa jechuudha ammarraa eegalee. Finfinnee irratti ka abbaa ta'uu qabu ummata Oromooti malee saba kamiyyuu miti. Lafee teennatu achi jira jechuudha. Lafee ummata Oromootti achi jira. Akka Ustaaz Raayyaan Abbaa Mancaa jedhe fooqii achi jalaa yoo kadhabnullee taate lafeen ummata Oromoo fooqiilee kana jala guutuudha jechuudha. Kanaafi ummanni keenya qophaa'uu qaba. Qeerroo fi qarreen Oromollee qabsoon hadhooytuun gara fuulduraattis akka eeggattu beekee uf qopheessuu qaba. Kallattii kamiiniyyuu ummanni keenya wal ijaaruu qaba. Walii galteen barbaachisaadha. Tokkummaan baay'isee barbaachisaadha waan durii caalaa jechuudha. Qabsooytota teennata hidhaman kan mana hidhaa keessa jiran sabboontota Oromoo hayyoota eegumsi gahaan kennamuufii qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo waraanni mootiyyuu biyyattii sanii jechuudha ka duraan sobamtee biltsiginnaan sobamtee ummata keenya fixaa turte. Nama 1,100 callaa miti warri harka kennateetiin wabotti makamuu qabu. No. Nama 100,000 waraanni 100,000 wabotti makamuu qaba. Maaliif? Liyyuu Hayiliin Oromiyaa nama 1,100 callaa miti. 100,000 itti makamuu qaba waraana kanatti jechuudha. Waraanni kun ka qabsaa'eef waraana Liyyuu Hayilii Oromiyaa of hin jettu biltsiginnaan sobdeetiin ummata kennan fixaa turte tanaayyuu bilisoomsuuf wanni inni qabsaa'eef. Waraanuma saniyyuu bilisoomsuuf. Kanaaf dammayxanii warri waraanni Liyyuu Hayilii Oromiyaa of hin jettan jechuudha. Poolisiin Oromiyaatii fi Liyyuu Hayiliin Oromiyaa jechuudha. Dammayxanii yeroon odoo isinirraa hin dhumne daddaffiin waraana bilisummaa Oromootti makamuu qabdan. Hatattamaan daddaftanii ofirraa itti makamuu qabdanii. Yeroon daddaftanii isin itti makamuu qabdan yeroo ammaa kana. Eega magaalattiin booroyte rakkoon dhufe gara fiigdan odoo hin dhabin gara itti makamtan odoo hin dhabin odoo yeroon jiru daddafaatii waraana kanatti harka kennadhaa. Waraana kana waliin qabsaayaa. Waraana kana waliin deemaa. Bilisummaa barbaada. Waraana kanatti makamaa. Yoo gabrummaa barbaaddan, yoo mootiyyuu diigamuu barbaaddan, yoo dhabamuu barbaaddan biltsiginnaa waliin fiigaa. Biltsiginnaa wajjin fuuldurri keessan taaziyaa ta'e malee bilisummaan ta'u abadan. Waboo wajjin bilisummaan ummata Oromoo waboo wajjin fuuldurri ummata Oromoo ifa ta'a. Guutuun guututti rabbi irrallee abdii qabna. Ummata Oromooti irrallee abdii qabna. Waboo waraana bilisummaa Oromooti irrallee abdii qabna jechuudha. Kanaaf waraanni namni 1,100 itti makame jennee haasayuun qaanidhaayyuu ummata keenya biratti jechuudha. Maaliif waraanni bare biyya sanii guutuun persantiin 50 waraana Oromooti jechuu dandeenya. Makalaakaya keessa ka jirus ummata Oromooti. Raayyaa ittisa biyyaa keessa jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa keessa ka jiru persantiin 50 ummata Oromooti jechuu dandeenya. Waraanni sun. Liyyuu Hayilee Oromiyaa jennuun muraasa yoo isaan achi gara biraatii fidanii warra imiyyee keessaa fidanii keessa kaa'an malee ummatuma Oromooti. Waliin somnu kana. Kanaaf maal eega waraanni kun? Maaliif itti makamne waraana bilisummaa Oromootiitti jechuudha. Daddafee makamuu qaba. Odoo yeroon dhumtee jirti bar. Maaliif? TDF yoo jennu bar poolisiin naannoo Tigraay tokkichi nafne bar guutuun guututti waraana kanatti makameeti lola kana dhiibee naannoo isaa keessaa baasee naannoo biraa keessa diina ummata Tigraay keessa jechuudha seenee magaalota hisaaba hin qabne kana qabatee
bira dabree Finfinnee seenuuf deemaa jira bara. Isin immoo namni 1,100 itti makame yoo ka jennu taate nama miliyoona jechuu dandeenya waraanni Oromoo ummanni Oromoo biyya san keessaa qabu. Diina ummata keessan irratti taataniitiin qawwee ummanni Oromoo isinitti kenne isin immoo ummata keessanitti galagalchitanii ummata keessan fixaa turtan. Qeerroo obboleeyyan keessan fixaa turtan. Yoom isinii bariiti? Yoom uf yaadachuu deemtan? Kanaaf poolisiin Oromiyaa hatattamaan daddaftee dammayxee waraana bilisummaa Oromootitti makamuu qabdi jechuudha. Daddaffiitti yeroon dhumtee jirtan yeroon waan xiqqoo qabdan carraa xiqqoo qabdanitti fayyadamtanii warri quuqama saba kanaa qabdan jechuudha. Warri quuqama saba kanaa qabdan warri dhugumaan Oromoo taatan warri Oromoo irraa dhalatan jechuudha. Warri dhugaan bilisummaa saba kanaa barbaadan yeroon ammaa kuni yeroo itti Abiyyiin Ahmad isin kijibuu miti, yeroo itti paartiin biltsiginnaa kun ittiin isin kijibuu miti. Kijibu biltsiginnaa kana jala baatanii waraana keessanitti makamuun obboleeyyan keessan ka isin bilisoomsuuf jecha bosona keessa deemanii qorraa fi aduun roobni isaan nyaataa ba'e itti makamtanii qabsoo isaan waggoota hedduu itti wareegamanii itti dararaa hedduu keessa dabraniitiin asiin gahan kana wajjin fiixan baasuu qabdan jechuudha. Kanaaf hadaraa hin turinaa, ooltanii hin bulinaa. Warri haftan warri quuqama saba Oromoo qabdan sabaan Oromoo taatan daddaffitti waraana kanatti makamaatii harka kennadhaa. Wal waraansi hin barbaachisu ummata Oromootiif. Kanaafuyyuu hatattamaan liyyuu haylii Oromiyaa waraanni jedhamtaniitiin Oromiyaa keessa deemtanii ummata keessan dararaa jirtan hadaraa harka kennadhaatii waraana keessanitti makamaa isiniin jedhan. Dhaamsi kiyya guddaan kana. Waraana bilisummaa Oromootiin immootiyyuu eenyuyyuu haa ta'u hin amanina. Abadan eenyuyyuu haa ta'u uf hin amanin. Saba biraa amantee ufitti hin dhiyeessin. Aangoo qoodamuun booda waliigalteen barbaachisaadha. Garuu immootiyyuu yeroo gara Finfinneetti dhiyaattan keessattuuyyuu warra amma walitti makamtanii kanallee hin amaninaa. Ufirraa laalaa isiniin jedha. Ufirraa laalaa. Keessattuu wal gargar addaan qoodamanii deemuun baay'ee barbaachisaadha. Warri kallattii saniin dhufaa jiru akkuma jirutti dhufee kallattii biraatiin warri deemaa jiru mootiyyuu diina ufirraa baay'istanii eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sirna qabsoo isintu beekaa. Kallattii qabsoon itti deemtu, kallattii lolli itti jiru, kallattii itti lolan isintu beekaa. Isin hin barsiisnu. Kanaafuyyuu mootiyyuu Rabbi isin bira haa jiraatu. Jabaadhaa. Bilisummaan ta'u uummata Oromooti. Gaachana saba Oromoo kataatan umrii nuuf dheeradhaa. Waraanni biyyattii san hoogganuu qabu isin tahuu qaba. Waraanni ummata san tasgabbeessuu qabu isin tahuu qaba. Kanaafuyyuu mootiyyuu Finfinneen teessanii isiniin maltee diina ufirraa laalaa. Diina ka waliin jirtanis ufirraa laalaa. Ka ufirraa eegaa turtanis ufirraa laalaa. Kallattii maraanuyyuu jechuudha. Dhaamsi kiyya ka har'a isiniif qabu kanuma. Kanaafuyyuu baay'ee tokko namatti tolaa. Qabsoo ajaa'ibatti jirtanii. Ammallee bilisummaan kenna. Bilisummaa uummata Oromoo. Mootummaan biltsiginnaa kufee jira. Gammachuu guddaadha jechuudha. Amma kanaa haganayyuu arguu kennaaf
bilchiginnaa ummata Oromoo dhiiga dhangalaasaa turte san ammoottuyyuu kuftee namni martu waan harkaa qabuun billahaan uf eegaa jechuun kufaatii guddaadha jechuudha. Kufaatii guddaadha. Kanaafuyyuu mootummaan kun kufee jira. Ummanni Oromoo mootuyyuu haala ittiin ijaarameetiin tokkummaa ofiitiin biyyattii san itti tasgabbeessuu irratti walii galuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanuma jedhaa warri sagalee kiyya kana dhageettan sheer naaf godhuun dhaamsa kiyya bakkaan gayuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya hin ta'in illee mootiyyuu like subscribe naaf gochuun sheerii naaf gochuun maatii kiyyatti naaf dabalamaa isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ammallee irra deebiin isin haa gayu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ilmachiiraan baduu maqaanii gurree aadaa jidduu gosomaas ilmatti dhiibbeen jidduu gurree aadaa jidduu gosomaas ilmatti dhiibbeen jidduu.